sana geenya kan Oromiyaan quban qabne bakka hundatti diriirsanii Oromiyaa keessatti uummata keenya gidirsaa jiran jechuudha. Kana maaltu duuban jira yoo jennu immoo bara dabree mootummaan TPLF haala sanaan lafa Oromoo dhiphisuu, lakkoofsa uummata Oromoo xiqqeessuu, uummata kana akka biizii ta'ee gidirfamee waa'ee mootummaa kana akka hin yaadne godhuuf uummattoota ollaa jiru kana hundumaayyuu itti afeeree invite godhee lafa banaa jiru Oromoon kaleessa irra tiffatu, irra qotatu, bifa godaantaatiin fide dhufanii akka qubatan, bifa baqataatiin dhufanii akka qubatan goosifanii diimoogiraafii naannoo sanaa guutuu jijjiiranii uummata kaleessa yeroo nuti beeknu lakkoofsan nama 100 hin caalletu har'a namoota 100,000 lakkaa'amu naannoo sanarratti argamaa jechuudha. Lakkoofsa uummata naannoo sanaa akka caaluuf bara dhufaa dabraa irratti dalagamaa jira. Ammas isa yeroo ammaa kanallee dalagamaa jira jechuudha. Akkasuma caasaa mootummaa giddugaleessaa mootummaa federaalaa keessa bakka bu'oonni mootummaa naannoo shaniitirraa achi jiran cuftinuu kallattii dalaganiin caasaa keessa jiran sana keessatti halkanii guyyaa waa'ee kanarratti hojjetu, diinagdee jiru naannoo sanarratti baasu. Waan isin ajaa'ibu amma lafa tiffatteen Oromoo fi Sumaalee waliin dur lafa tiffatu lafa gara isaanii aanu dur bishaan lagni yaa'uun jiru. Haroollee aadan hin qotatan isaan harooyyuu hin qaban. Haroo kan qotu uummata Oromooti. Eelallee kan qotu uummata Oromoo ture. Kan uummanni Oromoo qote kanatti fayyadamu turan. Aadaanillee duraan akkas ture jechuudha. Amma immoo yeroo ammaa kana haroo ammayyaa kan qotu isaanii bishaan boomban kan baasu isaanii kiiloomeetira tokko yoo deemte lafa tiffatteen isaanii jiru irratti bishaan kiiloomeetira bilookiidhaan jira jechuudha. Hagana takka mootummaa yeroo ammaa jiru kuni haala misooma bu'uuraalee xixiqqoo uummanni tajamuyyuu kan naannoo sanaa hagas takka deemee kan naannoo Oromiyaa waan gaafa bara Haayila Sillaaseetii gadi yeroo ammaa kana haalli yeroo naannoo sanatti jiru yeroo ijoollee beenu yeroo daa'imummaan argitee beenu fi haalli yeroo ammaa jiru baay'ee addaan fagoodha jechuudha. Karaan makiinaa biyya tokko addunyaa kana keessatti magaalaa gurguddaarraa gara magaalaa xixiqqaatti gadi bal'ata. Haalli misoomaa magaalaa guddaarraa gara baadiyyaatti gadi bal'ataa deema. Amma kasin ajaa'ibu jalarraa karaa Sumaaliyaatirraa ol dhufee haga daangaa Oromiyaatti dhufee karaan ispaaltii zigzaaga ta'ee gaaraa fi laga bu'aa cehii lafa rakkisaa hunda keessatti tolfame gireedarii walakkeessa Oromiyaa naannoon Oromoo qabdu kana keessatti hin argamnetu naannoo daangaalee karaan hin jirre kana keessatti yeroo ammaa argama. Tiraakteeratu argama. Kombaayinaaratu argama. Bifa ammayyaatiin wanti deemamu kun hundi yoo argitu haala mootummaan federaalaa uummattoota ollaa Oromiyaa jiru kana uummata Oromoo irratti kakaasu dantaa addaa kan uummanni Oromoo biyya san keessatti hin qabne ollaa sanatti uummata keenya beelessaa lafa qabeenya qabdu lafa gabbachuu lafa silaawaa hundirraa argamu Oromoo keessa jiru faallaa sanaa lafa gammoojjii gogaa keessaa akka argamu godhaa jiru. Akkasumatti caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoolee deemu kana babal'ifannaa bulchiinsaa kan caasaa kan argitee naannoo Oromiyaa keessatti dagaagfamu kana haaraa hundeeffamu kana aanaa fi godina jechuun lafa namarraa hin qabne irratti lafa namni argitee qubsumarraa hin qabne irratti lafa namni irratti horsiisaa hin jirre irratti namni fidee lafa nama biraa irratti yeroo hojjetu cal'isuun waan kana akka rakkoon tokko hin jirretti akka caasaan jaraa babal'attu kenna yoo gaafate immoo akka gaafatamu akka dararamu akka waan gaafate kanaaf itti hidhaa seenu inumaayyuu seelii diinaa jedhanii akka isa gidirsanii fi rakkisaniitu deemaa jira jechuudha. Kanuma fakkaata. Iddoo galatoome dheeressaa roobaa waa'ee naannoo daangaa keessattuu karaa gurra dhaamoleetiin baaleerraa kutanii
gara naannoo Somaalitti daangessan embaasiin Itoophiyaa kan Naayiroobii jirullee celebrate godhaa ture. Akkasumas warra Booranaas yeroo haasofnu kanuma nutti himaa turan bu'uura misoomaa gamas yeroo jabeessanii uummataaf dhiyeessanii uummanni gara sulmaa naannoo Somaalee ilaalutu jira kan jedhudha. Mee gara Abbaa Caalattan darbaa. Abbaa Caalaa ammatti ishuu guddaa ta'ee kan jiru uummanni akka malee buqaa kan jiru keessattuu Horroo Guduruu Wallaggaa fi gara Wallagga Bahaa kana keessatti waggoota dheeraadhaaf waan addaan hin cinne uummanni rakkataa jira, daangaan sarbamaa jira. Akka dhageenyutti kaampiin faannoo achi keessatti ijaarameeti jira. Achi keessatti yeroo jalqabaatii fi maqaa ofii isaaniitti tolfatanii waraannoo achi keessatti akka dhaabbatee izziin lama akka dhaabbatee jirutti himameeti jira. Akkamitti keessattuu faannoon lafa achitti qabachuu kan danda'e, achitti of ijaaruu kan danda'e, eessaa ka'eeti sadarkaa kanarratti ga'e uummata keenya har'a dararaa jira. Yeroo immoo isaan achi dararanii gara mootummaatiin waa tokko tarkaanfii hin arginu. Darbanii milishaa erguu, poolisii erguu kun hin mul'ata. Garuu humna sanaan kan wal madaalu hin arginu. Ka'umsi isaa eessaa ka'ee sadarkaa kanarra ga'e Abbaa Caalaa? Kana dura sirri deddeebitee yeroo kaafsan nan dhagaa. Eessaa ka'eeti hubannoodhaaf mee sirriitti gadi deebi'ee sirriitti lafa qabachiisaa nutti himu. Wanni kun achi duuba yeroo deebinu bara dargiin safaraa jedhee uummata gara kaabaarraatii Tigraay, Walloo, Amaararraatii buqqisee fidee Oromiyaa keessa qubbachiise irraa jalqabaa jechuudha. Walloo yookaan warra Tigraay, Amaarota buqqisee dargiin fidee haa qubbachiisu malee akeeki siyaasaa keessatti hin hojjetamne. Safaariidhaa dhufee qubate uummatuma keenya iyyuu ammoo kan waan qabuun itti dirmatee kan gadi dhaabe isaanuma qubachiise kan jiraachise uummata Oromooti. Walumaan immoo nagaan jiraatan bara dargii keessatti yoo ta'e lolli isaan gidduutti hin turre. Oromoodhaa fi warra Safaarii gidduutti hin turre. As dhufee garuu bara wayyaanee keessattuu qubattoota anama qubattoota jaardagaa jaartee gara eebichaa jedhanii bara dargii keessa naannoo sana ni beeka. Dhufanii qubatanii qotatu gabaa uummata keenya wajjin oolu walitti isaan gidduu walitti bu'iinsi lolli isaan gidduu uummata keenyaa fi isaan gidduu hin turre. Garuu as dhufee bara wayyaanee keessattuu bara Taammiraat Laayinee irraa kaasee warra qubattoota akkasitti dhufanii Oromiyaa keessattuu naannoo Guttin, naannoo Giddaa Kiiramuu, naannoo Aabee Dengoroo hamma tokko qubatan hidhachiisuutti jalqabanii jechuudha. Qawwee hidhachiisuu jalqaban. Isa tokko qawwee hidhachiisaa isa kaan qawwee irraa hiikuu itti dhufee jechuudha. Oromoon lafuma isaarra qubachiisee waliin jiraatee deebi'ee garuu isuma irratti hidhachiisanii isuma irratti akeeka siyaasaa akeeka wanniidhaa gidduu galchuudhaani lolli akka isaan Oromoodhaa fi isaan gidduutti jalqabu taasisanii jechuudha. Inni ammaa immoo eega faannoon kan isheen itti ijaaramte Amaara
Amaara keessa biyya Amaaraa keessa jiruudhaaf malee Amaarri Oromiyaa keessa jiru, Amaarri Benishangul keessa jiruu fi kuni waan isaan laallatu hin qabu. Akka seenaa akka wannitti yoo ta'e. Garuu beekaa akka isaan ijaaraman taasifamaniin jedhaan akkasitti shakkasi. Akka isaan ijaaraman taasisuun Oromoonii fi Amaarri akka wal dhaban taasisu. Isaan hidhachiisanii Oromoo irraa hiikuu irraatiin Oromoon akka miidhamu taasisu. Inni kun akeekisaa yoo deemne achi maal akeekkatameeti yoo jedhame Oromiyaa kan jedhamu hiikuudhaaf. Gara sanaatti deemaa jira jechuudha.